Ashamaa harka fuunee maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyuma keessan naguma jirtanii nuti nagaa jirraa galata waaqayyo isinis immoo akka nagaa taata waaqayyo irraa qabna akkam nuuf jirta fayyuma keessan naguma keessan jirtanii jiruu isin biratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareedaa galata waaqayyo naguma keenya jirraa isin nu ga'ee isiniin jenna innaa anis mucaan kiyyas naguma jira. Kaasummaa akkuma beekamu xiqqoo lamni jirra isiniin jedhee ture. Garuu viidiyoon irraa foota manu kaameraan irraa foota jedheen ture. Kaameraan kan isaati. Egaa ifuu annes anuma bira jira lagiseedhaaf jechuudha. Amma jaarsummaa irra jirra. Kanaaf walitti hin deemne tasfaadha. Amma qabeenya keenya addaa fo'achuu fi mana yookiin naga kaasuu manyitaan tokko yoo ga'e anammoo saaloon immoo nagee hojaa keenya immoo manyitaa tokko ga'e qabeetiin immoo lumatti ta'an beekamu inna utaaloo naqabee dhiifama narraa deemuu didee bakka haala manaa sana gootee niitii isaa jechuudha. Inni akkasii akkam jirtanii isin naguma jirtanii fayyuma keessanii jiruu isin biratti maal fakkaatti isin hin jiraa nu biratti hunduu bareeda. Anammoo wal'atu maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Egaa akkuma beekamu waan miidiyaa kanaa nu silaayyuu eessattuu maree aga yuutuubiin kun jiru aga tiitookiin kun jiru keessattuu tiitookiin dhiisame inni biyya olitti nagaasira kaan olitti araarsaa kaan olitti fuudhaa kaan ammoo olitti buusaa bakka wannuma inni hojjenne jiru. Inni egaa irra maal qabattee dhuftee jechuu keessa inni oolu akkuma beekamu miidiyaa irratti kan deemaa jiru waa'ee ganni yeroo jechuudha. Ganni yeroo baay'ee tokko dhugaa garaan na nyaatte garuu maaliif namni nama ta'e maa fatanaatti baay'ataa garuu kan fatanaan fatta namni namaayyuu miti waaqayyo nama jaalatu fatana jira. Garuu immoo kan ishii immoo adda dhugaa yoo takka biyya sanannaan tigeen olitti buute yaadni jiran takkaawwa turamu immoo ganniin gurraachi ta'uu ganniin fotoon ishii gurraachi ba'ee gizee irreessa deeman. Takkaawwa turan immoo ganni manni jalaa gubate takka yoo turan immoo ganni ni baftee hospitaala galte. Takka yoo turan ganni suudii deemuuf kaa'ate takkaawwa turan ganni biree walitti maali ilma namaa ta'e taa'ee ara indee namni koo nama waan ta'eef hin dadhabaa beektu. Namni dhugaa obsa qabdi ganniin gubate garuu namaaf hin dhaabbate. Namni gizee kana ani ganni nan jejjatu tokko fa'a maaliif seetan ijoollee afis hin dhaabbatti bakka dhugaa dubbatti. Namni iddoo gungura qaba yoo dogongore immoo yoo dogongora sanirraa gorsanii ol deebisu ganniin akkana na goote ganni amma bireen maaltu ganaa dubartii ani walitti buusee ganni kana na goote oonna feetee haasofte maal rakkoo qaba. Hara taa'ee Oromoo indee Oromoonis ifa ol babbaasuu bakka dubbii. Oromoonis ifa ol babbaasuu qabee maal olii ossa indee amma mee gannii fi ani dhugaa dubbachuudhaaf gannii fi bireen obboleewwan isee eegeechu obboleewwan garaa jechuudha. Garuu namni gizee bakka jalqaba yoo ishiin asii galtu akkuma jedhame biree biratti arraftee gizee saniif ani obboleewwan iseedha dhugaa dubbachuudhaaf garuu amma miidiyaa irratti olan gannii fi bireen ol lolanii ganniin bireen na beelesseettee bireen immoo ganniin odoo ni bamin birrii sabasabattee maalii namni waaf keessatti hin danda'u dhugaa dubbachuudha namni tokko jechuudha. Guyyaa duraa ayyaa ta'e garuu namni walitti hin buune hin jiru. Luttii fi lutti yookiin qubnii fi qubnuu walitti bu'aa wala guyyaa kanaatti jechuudha. Qubni kunii fi kunuu amma walitti bu'aa namni walitti hin buune hin jiru. Kinni mistira duraa maa yaasanii? Ani kan mana jibbisiisa dhugaa waaqaa dubbachuuf. Namni loli bakka mistira duraa waliin dabarse gaarummaa dura waliin dabarse sayyi akkatti jijjiiree gabbaasa. Maa rakkoo qabama yoo walii ossanii rakkoon hin jiru bara. Olii yoo qaate yoo nama keessan taa'u nu taa'aa eegee kan gisee kana dubbii yaa rabbii innaa ganni obsa siifaa kennu egaa hunduu olitti obsaa kan jirtan biyya hambaatii maatii qabaatanii yookiin maatii ofiitti deemanii hin obsanii yookiin immoo fira qabaataniiti miti egaa olitti obsaa bakka maaliif akkanuma wal nyaattan biyya ormaatti irratti dhugaa biyya ormaatti irratti innaa kan galuuf kanaafuu hin beekamu waan ta'eef.
ani garaana nyaatte dhugaa dubartiidha namni koo hin dadhaba oo fatanaan namatti baay'ate nama dadhabsiisa garuu hunduu gaarummaadhaaf yoo jiran hunduyyuu ni darba kan hin darbine hin jiru gadi na ganni obsasiifaa kennu bireettis immoo taa'eerra bakka singaa dhiisaa haraarama bakka wanne duraan dabarsitan eenyumaa yoo ta'e wanta tokko wanta dura dabarsitan mistira dura dabarsitan tokko bakka dhugaa maaliif yoo asirratti tokko walitti muufatan bakka dura gaarummaa ittiin dabarsan gara badumsaatti jijjiiranii asii akkana nagoota kan maal kun maal barbaachisa gannatis nabeelechee maal nagooti bakka adiisi gizee sanii beeloftee darbitee miti dhiis bakka innaa inni ulfaata dhugaa dubbachuudhaa fi akkasii siniin jira kamaatii keenya gahaa kan bara kanaa oonis nas jiran gara isaanii hin qaban yoo hin dubbannas jiran inni ulfaata dubbachuun amma sobireen na argamu natti qayyara. Anis TikTokiin qabu gooti TikTokii fayyadamu. TikTokiin qabu. Inna please video keenya subscribe nu godhaa nu guddisaame. Like share godhaa to jalqabaanna. Ulfaata dhugaa dubbachuudhaa fi abbaan manaatti haati manaatti soo lolaan waa baadee akkana na qosa inillee qosa kaaniif kaasuu wanna ol goone na zara kaa. Bakka wanna kaasuu wajjin ol goone har'a na fidaa. Innis waan gaarummaa isaa san badaatti jijjiira innis immoo badaa gaarummaa kee badaatti jijjiira bakka fayyada abbatu asirratti ol fonduudha bakka qotiyyuu. Innaa kana siniin jira sin akkam jirtanii maatii keenya baay'ee siyyaanni bannee jira garuu viidiyoo kan subscribe nu godhaa share like godhaa nu guddisa please olaa guddisnu siniin jenna sin jaalannaa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan of ta'a ciao.